TV إسلاما channel filatama. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة تي في إسلاما كجلو المنامة خن بكجرتن تيسانين ودعوة جرتن هند خيسانو بكجرتن تي نجيا في رحمن ربي سن رهاجرات وسنين جنة تن سجنتا تين سجنتا واي فيا خيست مريانو أكو بكمو يرو واي كورونا فيروس خيست هاسوان كيسجر تربان دبر دكتوروت السدي والدرا دوبان أسيتي تيفين إسلاما إسني ديهسه مري بلو تاسيسونسا نيادتما قويا الراتيس حالو مسانين دكتوروت خين خن تربان دبر أسيتي تيفي إسلاما تتي دفين دبالات ورقباني تيفي إسلاما تتي أركم نجر وانتي إرتي مريانو متدوري كورونا فيروسي في حواس خين نجو جلتي حال دكم نخون الدنيا خيس اتفافج آجر ومن خينيا أكملت دكوبا خنا إفرا اتساجر وان جورتي دكتوروت خينيا وجين بلينان مريان سندورا مي تكو الدنيا را كيزين هنگم جيسي جرتوان جتو اسن اتهميتين غير دكتوروت خينيا اسن دبرس يرون نتي أما انترفيو تنا ات راوچا جرو أبريل شن بركم لما في ديدم ساعة شن في دقيقة أفرتمي شن بي امي أسري بودا جتو ساعة أمريكا مقالة مينيسوتاتي الدنيا تنرتي نما مليون تقوفي كما دب لما في جاتمي سديتي في دب سديتي في شنتمي شنيتو ركوبا خنان الدنيا خيستي قبمي جرا هنگا أماتي نمني ركوبا خنان دوئي الدنيا را قداني نموت كما جاتمي سقلي في دب سدي في صدميوتان ركوبا خنان رامو نمني دندمتي منتي قلي نما كما دب لما في جاتمي تكافي نما دب لما biyyi baay'inaan keeziin keessatti heddummaattu sadarkaa tokkoffaa irratti biyya nuti keessatti argamnu biyya Ameerikaa yoo ta'u nama 334 fi 345 yeroo dhukkuba kanaan qabaman namoonni 9558 immoo sababa dhukkuba kanaatiin Ameerikaa keessatti du'anii jiran sadarkaa lammaffaa irratti biyya Ispeen gara Awurooppaa kanatti argamna. namoota 1,131,646 dhukkuba kanaan hubame isaan keessaa namni 12,640 takka fayyanii du'anii addunyaarraa boqotanii jiran sadarkaa sadaffaatti irratti biyya Itaaliitii argama namoota 128 fi 948 kan dhukkuba kanaan hubame isaan keessaa immoo namoota 15,000 fi 887 yoo ta'u biyyi namoonni baay'inaan keessatti du'an Itaalii ta'uun akkasumatti biyyi baay'inaan namoonni keessatti qaban immoo Ameerikaa ta'uun beekamaa jechuu yeroo ammaatitti itti aansuudhaan biyya Jarman keessatti nama 100 fi nama 123 yoo qabaman nama 1,584 qofaatu du'e biyya France keessatti immoo nama 92 fi 800 yoo qabaman namni 8,000 tti lakkaa'amu dhukkuba kanaan du'anii addunyaarraa godaananii jiran biyya China tan dhukkubni kun keessatti margee addunyaa faca'e immoo namoota 80,000 takkaa fi 669 yoo qabaman walumaa galatti nama 3,000 fi 329 tu du'e biyyi China waliigalatti yeroo ammaa dhukkuba kana to'annee jechaa jirti dhukkubni kun immoo uummata achi keessa jiru osoo hin ta'in biyyoota alaatirraa namoota dhufaa jiran irratti argamaa akka jiran gabaasan gara Persia Galfii yoo dabarru immoo namoota 58 fi 226 namni ga'u biyya Iraan keessatti dhukkuboota kanaan hubamanii namni 3,000 fi 600 immoo dhukkuba kanaan du'anii addunyaarraa galaniiti jiran walumaa galatti gabaabinaan hangana waan fakkaatuuf amma immoo suduudhaan gara doktoroota keenyaa isin dabarseetiin doktoroota keenyaa wajjin marii guddoo goona akka torbaan dabree isin wal barsiisuun barbaachisu namni na cinatti argamu Dr. Nagaashee yookiin Dr. Ahmed ka torbaan kutee bal'inaan if beeksisee ture walakkaatti kan argamu immoo Dr. Amini Dr. keenya kan dhumarratti argamu immoo Dr. Namarraadhaa jechuu isaa wajjin turtii saasisnaa hanga xumura sagantaa keenyaatitti akka nu wajjin turtan isin gaafan doktoroota keenya baga waamicha keenya kabajanii gara TV Islaamaatitti nu dhuftan isiniin jenne hedduu galatooma isinillee galatooma nu feeruu keessaniif akkasigaa akkuma mata duree irratti ibsuuf yaaletti guyyaa irraa dhukkuba addunyaarraa faca'ee hawaasa keenya miidhaa jiru hawaasa addunyaa guutuu hollachiisee hawaasa hunda manatti galchee jirurraahi mari'anna eegaan information hangas ibseen booda mee suduudumaan gara gaafiitti dabra
akkasitti Dr. Namarraa gaafii jalqabaa eegalle asiis achi deebisaa deemna. Mee Dr. Namarraa hawaasni keenya waa'ee koronaa kanarraa odeeffannoo akkam qabaachuu qaba jettanii yaaddan isin akka ogeeyyoota fayyaatitti? Hundumaa dura TV Islaamaa galatooffachuun barbaada. Carraa lammaffaa nu kennitanii waa'ee dhukkuba ammaan tana addunyaa raasaa jiru irratti mari'achuudhaaf baay'een isin galatoomfadha. Kana malees immoo TV Islaamaa kanan galateeffachuu barbaadu. Waa'ee fayyaa uummata keenyaa odeeffannoo kennuudhaan gorsa kennuudhaaf guyyaa guyyaatti tajaajila isin kennaa jirtan baay'ee nama gammachiisa. Kanuma itti fufaan jedha. Namoonni TV kana daawwachaa jirtan biyya keessaas biyya alaas ta'ee bakkuma jirtanitti nagaa fi fayyummaan isinii hawwaa. Ani akka nama tokkootti fakkeenyaa fi dhukkubni amma biyya lafaa deemaa jiru kun koronaani baay'ee yaaddessaa waan ta'eefin lammaffaa dhufee yoon uummata koof haga dandeettii kootii gorsa ta'uu hubannoon kennee gaarii eegan jiran dhufee malee araara matiibitti dhiyaachuu malee baay'ee hin qabu guyyaa lammaffaa kooti. Akkuma beektanii dhukkubi kun faffaca'aa jira. Waa'ee dhukkuba kana kan nu beeknurra kan nu hin beeknetu caala. Akkuma amma dhageessan lakkoofsa obboleessi keenya ibsaan isinii ibse nama hedduu fixaa jira ammas immoo itti fufee jira. Kanaatiif nuyi akka nam tokkoottis akka hawaasaattis maal gochuun nurra jira maal nurraa eegama kan jedhu irratti mari'achuudhaaf fi asitti argamna. Anis yaada koo gumaachuudhaaf as jira galatoomaan isin jedha. Galatooma Dr. Amin. Ayyee akkasumatti TV Islaamaa nu deebitanii nu afeeruu keessaniif galatoomaa isiniin jaana. Akkanumatti artee uummanni keenya illeen ka biyya alaa jiruu fi ka biyya keessa jiru illeen artee nu gartee nu dhaggeeffachuu keessanii fi dhaamsa gartee gorsa keenya kanallee fudhattanii hojii oolfachuu keessaniif galatoomaa jenna. Gartee akkanumatti gorsa keenya kunillee gartee gorsa bu'aa isinii qabu kan fayyaa keessanitti gartee jijjiirama isinii garsiisuu jennee abdanna itti fufnagaa. Galatooma Dr. Nagaashi. Ibsa galatoomii fi TV Islaamaa galatoomaa nu afeeruu keessanii fi nama keenya wajjin wal nu qunnamsiisuu keessan hedduu isin galateeffanna. Gorsallee jabaa qabna suuta takkaan haasofna. Wantiin guddaan gartee dhukkuba kana koronaavaayirasii kana dawaan isaan jiru addunyaarra amma dura dawaan isaa guddaan gartee fumarraa eeguudha akkasitti hin dhaqqabneef irraa godhuudha. So waan mee maal gootanii akkamiif irraa eegdanii yoo dhukkubni kun isinit dhihaate mallattoo waan akkam faa nama dhufaa fi gizee akkamii gartee gargaarsa gaafatanii mana keessa gidee teessanii akkamittiif eegdanii dila kana cufarraa haasofna fi isinitti ibsa isin galateeffannaa keessanii. Hedduu galatooma doktoroota keenya guyyaa har'aa yeroo qaalii isaaniitirraa kafalanii asitti nu argaman akkuma beekamu piroofeshinaalota gurguddaa ummata sa'aat akkatti yoo dalagee qabeenya guddaa oomishatee manatti galu yeroo tan ammoo osoo qabeenyan harkatiin hawaasa keenyaatu qabeenya irra nu caala jechuudhaani asitti argamanii TV Islaamaatitti turtiin wajjin taasisaa jiranii ammallee ulfaadhaa rabbiin barumsa keessan keessa humna keessan keessa barakaa haa kaayuu isiniin jenne hedduu galatooma. Mee ammas huduudumaanii gara gaafii teenya ta'arra qopheeffanneetitti dabarra jalqaba irratti Dr. Mee isinirraa hin eegala. Hawaasni keenya walumaa galatti waa'ee koronaa kanarraa information akkamii qabaachuu qabaa jettanii yaaddan just banumaaf kana. Gaarii gaafii jabduudha gaafii hedduu beeksisaadha. Hawaasni Oromoo haas jiru biyya jiru addunyaa kana facaanee bakka jiran cufaa maal godhuu qabanii koronaavaayirasii kana akkamiif irraa eeguu dandeessanii sanirra haasofna. Takka akkuma jennetti amma dura dawaan isaan jiru namni keenya waan adda addaa haasawan maali yoo shunkurtaa hedduu nyaannee yoo tuuxoo qarcee waan nama balbalchee yoo nyaanne inni wayyoona yaanii haasawan. Waan dawaaleen namni yoo kuduraalee san nyaachuuf haa nyaatan wanta kana sirraan dhorku wanti guddaan akkamiif irraa ilmi namaa tokko wanta kana irraa eeguu danda'a sanuu haasofne bakka namni jiruuf irraa namni fagaachuu qaba. Mana keessa mangisiin beekanaa manneen saayintistoosiin biyya kanaa doktoroonni hedduu haasawanii mana bakka namni hedduu jiru irraa fagaadhaa mana taa'aa yoo manuma san keessattuu manuma keessan keessattuu yoo dandeessan
fiitii jaha jechuun tarkaanfii sadii hanqas tokko duraa fagaadhaa walirraa if eegaa fi yoo namni mana keessatti gartee qabamellee qofaatillee si dhuftee gizee qofaatu harka keessatti akkanaf qofa yookaan yoo mandiila naapkinis yoo fuutee yoo sanni qofaatee eega darbitee booda harka akka gaarii firraadee gizee harka dhiyanis saabunaan sakandii diidam jecha akkamiin beektaa jettee tokkuma raayilaa diidam yoo lakkaa'ate osoo harki keessaa saabuna akka gaarii firriidee harka cufa akka firraadeetu san godhu ala bahuudhaami bakka namni nama gartee jimaa ta'anii wajjin qamahanii fi gaayaa wajjin dhugan kana bira kutuu qabdan maaliif yoo gartee namni lubbuusaa jibbee lubbuufaa yoo jibbitee faa akkas gootuu feete malee namni gartee jiraachuu faduu rabbiin umrii sinaadhee reessuuniti waan akkasiif irraa eegaa jimaa masgiida bakka namni amantiifillee deemu sanillee bakka deemanii ammaan tanaan qabanti kun namarraa dabruu namuu akkuma dandeessan mana keessatti sagaduu fi namni mangistiin heerrin biyyeetan amma torbaan lama dura qabaasan maal jedhan dalagaa feesisaa malee dalagaa biraa irraa manarraa ta'a jedhan dalagaa feesisaa ina hedduu jira taraa dabarti waan hospitaala irraa fi kanarraa haasawanii hospitaala qofa osoo hin taane nama groosarii dalagu nama faarmaasii keessa dalagu nama atoobusii oofuu kanneen fafeessaa uummanni akkasii dalaguu qabanii fi ati hanqa dandeettiin namni mana taa'uudha fi wantiin guddaan kana dhukkuba kana firraa dhorkuun bakka danda'an gartee osoo sitti hin dhaqqabne firraa eeguu waan firraa eeguu abdan akkuma jenne namarraa fagaachuu fi kana yoo si qabee isqaamee aminii fi namarraa ni haasa'uun yoo dhukkubni kun si dhufe qaama kee waan akkamii keessa si dhageessifama laatoo baanam sana oo symptoms sanirraa aminii fi namarraa fi dabarsaa sanirraa isni haasa'anii fi dawaalee garii tamangisiin nama amma hospitaala keessa nama kana jira dawaa namarraa dhorkituu dhukkuba kana fi kanneen irraa namarraa isin dubbata mee amiin achi dabarsi yoo dhukkubni kun nama dhaqqabe waan maali symptoms what kind of symptoms people that should expect amma waan guddaa xiqqoo booda maal haasawna yoo gartee gizee namni gizee dhukkuba kana faa si qabu faa si dhufe faa seetee doktora kee bira deemte doktorri mana taa'isen jaan waan akkam faa firraa eeguu qabdanii uggoo akkamii manarraa kaatanii hospitaala deebuu qabdanii kanallee ni haasawna mee amiin itti namaa ishee dabarsaa. Tola Dooktar Amiin akkumaan isa gaafadhe waan dooktararraa hafe gaafii hunda waan tarreessee jiruuf jecha jalqabarra hawaasni keenya waa'ee kanarraa maaluma beekuu qabaa waan just general information uma waan dooktararraa hafe yoo jiraate itti nu guutta inshallah. I think fayyaa ta'e ibsa nagaashatillee fayyaa ta'e gartee gorsan kennitee fi I think wanni guddoon gartee hawaasni keenya wanni asirraa hubachuu qabu gartee dhukkuba kana akkan babal'anne gartee dhorkuudhaaf gartee namni hundinuu tattaaffii godhuu qabna yoo tattaaffii kanan goone akka gartee nama gaaga'u hubannee jirra tanaafuu osoo gartee wanni duuban jenne gartee osoo gartee qalbii goonee itti jabaannee gartee wanta kana akka gartee hin babal'anne akka gartee namaa fi addunyaa teenyallee akka gartee hin gaagaane gartee tanaan jira. Galatoom jazaakillah. Dooktar namarraa itti fufaa haaluma sanii. Baay'ee gaarii akkuma hundi keenya beeknu biyya keessas haa ta'u biyya alaattis haa ta'u namni keenya waa'ee odeeffannoo koronaa kana haga tokko argatee ni jira. Waa'ee odeeffannoo kana keessumaa warra biyya jiranitti tamsaasuudhaa fi dhiyeenya kana gaa qabsoo uummanni Oromoo biyya keessaas biyya alaas godheen akkasuma aktivistiin adda addaa godhaniini intarneetiif telefoonni bakka hundumaa wal ga'ee jiran fakkaata amma. Kanaaf namni odeeffannoo kana akka gaariitti dhagayeera koronaan akka biyya lafaarraa deddeemaa jiru dhaga'aniiru garuu dhaga'uu duwwaan gatii hin qabu. Kan nu gochuu jiru nurra jiru ergi isa dhageenye isa gorsa ogeeyyii fayyaarraa yookiin mootummaarraa yookiin burqaa yookiin madda amanamaarraa dhageenyu kana jirurra oolchuutu nurra jira. Fakkeenyaaf akka dhagaa jirutti biyya keessaa namoonni akka dhukkubni kun jiru ni beeku garuu of eeggannoo gahaa gochaa hin jiran. Tokkoffaa olola tokko tokkotu jira ololli tokko tokko
yoo gurraacha taate sin qabu yoo bakka bulluqaa yookiin qilleensi isaa ho'aa ta'e jiraate sin qabu yoo amantii keetti cimaa taate islaamattis cimaa taate kiristaanummaattis cimaa taate sin qabu yoo dubartii ulfaa taate sin qabu yoo ijoollee taate sin qabu kan jedhan oduu yookiin immoo waan dharaa haasa'aa jiran kun sirrii miti. Dhukkubni kun abbaa fedhe qabaa jira. Fakkeenyaaf namichi yeroo duraa Chaayinaa keessatti Dr. Li Wenliang jedhamu kuni nama amata 34ti ispeeshaalistii ijaati. Namni kun dhuma muddee yookiin immoo Diseembar 2019 keessatti waa'ee dhukkuba kana yeroo jalqabe nemooniyaa addaatu deemaa jira. Nemooniyaan kun SARS isa bara 2003 dhufe sana fakkaataa jira yeroo inni hiriyoota isaa warra waliin barate wajjin dhaamsa walii daddabarsanii mootummaan biyya sanaa lakkiin kijibdaa waan dharaa waan dubbateef jedhanii gara poolisiitti illee geessanii turan namicha kana. Namichi kun doktoriin kun baay'ee nama gaddisiisaa mataansaa dhukkuba kanaan qabamee du'eedha doktoriin kun mataansaa. Kana fakkeenya namni kun doktoriin kun nama waggaa 34ti. Nama yaa'anii yookiin immoo dargaggeessa yookiin dardara jechuudha. Osoo yeroo sana mootummaan Chaayinaa fakkeenyaaf odeeffannoo sana fudhatee tarkaanfii barbaachisu yeroodhaan fudhate ta'e tarii haga ammaa biyya lafaarra tamsa'ee nama hedduus fixuu dhiisuu ni mala ture. Kanaatiif kan amma nuyi as jirru fakkeenyaaf beekumsa caallee maal ta'etu hin ta'in yookiin immoo TV irratti argamuudhaaf osoo hin ta'in adeemsa dhukkubi kun itti deemaa jiru xixinnoo yaaddessaadha. Yeroo darbe yoo agartan torban tokko yookiin guyyaa 10 dura as turre. Yeroo as turre kana addunyaarra meeqa ture? Miliyoona hin guunne. Miliyoona miti 600 hin guunne yeroo sana. As state of Minnesota lafa jiraannu kana keessatti 269 ture. Kan yeroo sana 5 ture. Har'a 900 dhiyaateera namni 29 du'eera. Kanaatiif nu bira hin ga'u jedha namni biyya keenya fakkeenyaaf keessumaa warri biyya jiran maal jedhanii kuni haga biyya alaarra waan biyya alaa duwwaa dhufu fakkaata. Fagoo jira. Fagoo jira se'an fagoo duwwaan jiru. Biyya alaarraa dhufee Finfinnee ga'ee Finfinnee irraa gara kutaatti kutaarraa gara godinaatti godinarraa gara aanaatti bobba'ee nu bira hin ga'u kan jedhani waan hin taane namni keenya olola oofaa jira. Kuni eessa ga'uu ni danda'a hin dhaabbanne dhukkubi kun. Kanaafi of eeggannoo akka nam tokkeetti akka hawaasaatti kan goonu kan amma waayillan kuwas jiran kana dubbatan kana jiruura oolchuu qabna. Wanta kana siireetitti fudhachuu barbaachisa. Osoo dhukkubi kun dhufee gaaga'ama hedduu hin fidin kun argaa jirra ija keenyaan namni biraa du'aa jira. Biyya lafaarra du'aa jira. Inni agartu naannoo New York naannoo Xaaliyaan obboleessi keenya ibsaan dubbate kana inni agartu itti fufaa jira dhukkubi kun ammayyuu daraan faffaca'aa jira. Kanaaf obboleewwan koo biyya keessas biyya alaas jirtan hundi keessanii of eeggannoo kana akka dhuunfaattis akka hawaasaattis akka itti fufnuun kabajanis hin gaafadha. Galatoomii dooktar akkuma ati amma jettee booda irratti namni keenya dhukkubni kun fagoo jira jedhee sodaachuu dhiisuu fi ammallee keeziin biyya keenya keessatti argame muraasa jedhee of dagachuun ni mul'atti. Sanimaan illee waan irra guutuu barbaadu biyya keenya keessatti hanga ammaa namni test godhame nama muraasa nama 1,000 guutu nama 1,000 keessaa namni 43 argame namni 2 guyyaa irraa du'ee jechuudha. Kanaaf uummanni akkanumatti noormaalii jira ibsa kun dhukkuba kanaan qabamee dhukkubni kun isaan keessa jiraachuun ni mala. Moor teestii osoo hanga godhaniini keeziin illee moor mul'achaa deemti. Kanaaf dhukkubni kun fagoo jira jedhanii akka halaalatti hin eeynee jechuudha. Kan irratti waan dabaluu barbaadu waa'ee lakkoofsa admitima miliyoona tokkoof tuqaa lamaa dubbatte kuni namoota qoraman duwwaadha. Namoota hundumtuu hin qoramne. Ka qoramanii adda baan kun. Akka jedhanitti yoo xiqqaate miliyoona tokkoof tuqaa lama kana kudhaniin baay'iseedha. Akkasumas biyya keenya keessatti immoo meeshaan isaas xiqqaadha. Namoonni mana yaalaa qanis immoo kan qabeenya qabanis jirtudha waan ta'aniif lakkoofsi addaraan kanaa ol akka ta'e akka uummanni keenya yookiin akka dhuunfaattis akka sabaattis akka hubannu barbaada. Galatoomii jazaakallaa. Dooktar Nagaashee ammallee ittiin deebi'a. Yeroo hedduu namni keenya amma anarraa eegalee gaafa dhukkubni kun dura dhufe dura namni fagoo jiru dhukkubni kun Awurooppaa jira jenneeti tuffachuu turre. Amma immoo wanti jirtu namni dargaggeessaa faana akkuma ati jetteetti dhukkubni kun dhukkuba manguddootii dargaggeessan qabu jee namni dargaggoonni faan of dagachuun mul'ata. Keeziin kun akka dhagayaa jirrutti daa'imninis qabamee kaduu illee akka jiru. Akkuma jenne dooktarri dhukkuba kana dura arge nama umrii waggaa 34 nuun jee dooktar namarraan inni illee qabame akka du'e namni professionaala waan san ijaan dura argeewu kanaaf mee dargaggootaa fi namoota umrii xixiqqoo jiran ka dhukkubni kun ka manguddooti jedhanii achitti fagootti ilaalaniif maal dhaamtanii hubni hangamta akka dargaggoota miidhaa jira dhukkubni kun. Akkuma Dr. Namarraan jeetti dhukkubni kun nama xiqqaas ni qaba, nama guddaas ni qaba, nama dhalaas dhiiraas, nama gartee nama amantii qabu, amantii hin qabne, nama Islaamaa, Kiristaanaa cufaa qaba. Fi
dhugaa namni irra guddaan kaduu jiru nama gurguddaadha. Akkasumaan namni xixiqqaan kaduu hedduu jira. Amma akka Dr. Namarraan jedhe Dr. Lee kana nama amma 30 waayit. Amma jumaatuma kana nama narsii amma 23 kan dhukkubata kan qabaanne London keessa dalagaa oolee dalagaa manarraa gidee galu mataa dhukkubee qaamni oowwee booda lallaafatee haadha duratti haati rifattee uummata biyya sanii naannoo waan dhoftee gidee uummanni hanqa dhufanii lubbuun keessaa baate. So namni kun amma 23 dhukkuban qabu fi nama New York kana keessattuu nama amma 30 kan dhukkubata kan qabaanne hospitaala deemee marmaranii ati dhugaa fayyaa qabdaati wanta dhukkuba kana ni qabdaa waan godhuu qabdu mana deemiti kophaa haadha warraa keetii irraas kophaa beeti kophaa taa'iti hanqa buyyootu guyyaa 14 kophaa mana gali jaanii galchaniin gaaf halkan jumaata torbaan darbe jumaata gale sabtii oolee sabtiiti kooyaabe halkan kamisa halkan alhada dhukkubni kun itti jabaate badala gorsa kana irratti qoboodonni haasofnaa gidee mana taa'anii jiran gartee wanti dhukkubni kun gidee si jabaatu sooma lama sadii keessa lubbuu namarraa baasa. Namtichi kun qaamni oowwee tuma hafuura fudhachuu dadhabee badala hospitaala deebi'uu isaaf jaartiin lakki numma teenya jee taa'ee qaama dhiqatee taalanool fudhate jaartiin haa irratti jettee biraa deemte ganama gidee deebi'uun lubbuu irraa baate kanarratti. Fiduu gaadhaa dhukkubni kun irra guddaa namni irra guddaan jilammaa du'e nama irra gurguddaa sanis umrii qabu osoo hin taane dhukkuba adda addaa qaamni isaanii qabaafe. Nama xiqqaa dhukkuba adda addaa qabaatee suma si fuudhus danda'a nama fayyaa qabullee xiqqaa ka'uun akka jennee ajjeese hedduu jira. Fi amma rakkinni nama xiqqaa kana yoo gartee dhukkuba kanaatillee hedduu simmiine gartee dhukkuba kanaatti fiddee abbootii keetii fi akaawwan keetii fa'aa kannita mana dhuftee. Maali dhukkubni kun gidee si dabru nama gartee taa'ee as bira qufa'ee qaamni oowwee isa osoo hin taane nama fayyaa qabu kana deemu kanaatu dhukkuba kana nama dabarsuu danda'a. Fi kanaafi gartee misteeka guddaadha namni gartee dhukkubni kun namaan hanga dhujee ala deddeemee bahee dhukkuba kana warra fidu yookaan lubbuuf haa dhabu. Fi waan guddaa ammaas yoo namni ilaala akka namayyuu mana keessaa taa'aa jaanii ammaan tan yoo namni ala garoosarii fa'aa waa bitee qoonqoo bitachuuf ala bahuu ni mala. Yoo bawaate wanta gartee wanta maaskii kana kan namni surgical mask jaa akkana namni hedduun qabu namni kanuma huccuurraa tolchamu jira akkana yookaan wantuma scarbii ta'u wanta kanneen nama uffadhaa gartee firraa nama eegaa 6 feet namarraa dhaabbadhaa jaan. Fi yoo amma yoo dhukkubni kun si qabee hoomeen deebinee haasawnaati laakiin is misconception gartee gidee namni taa'ee achitti nama xiqqaa nama guddaa malee nama xiqqaan hin jiru. Yoo amma dhukkubni kun nam 100 qabe dhugaa nam 100 nam 80 ni wayyaawan. Mild jaani mild severe critical jaaniiti namni irra guddaa namni hindu 2.3% ummata gartee akka gaarii qabatan irraa cinaa isaanii nama waa xiqqoo ta'e. Dubbiin amma magaalaa akka New York guddoo sana nama tokko lamaatutu wanta kana facaasee nama dila kana keessa fide. Amma kanaafi dila gadaafamanii deemnu maashina nama rakeenyu hin qabnu wanta akkanaa kunurraa dhume jaanii haasawa jiran. Kanaafi wanti guddoon gartee fumarraa eeguudha. Osoo dila qabne firraa eenaan lubbuu teessis fidde qabaateeti namaa sirraa. Galatoom jazaakallah. Dr. Amniin sittiin dabara nagaashe waan hedduu nu kaase nagaashe waan umriiti amma kaniin irratti xiyyeeffadhee gaafadhe. Mee xiqqoo teetan jijjiire yeroo duraa namni dhukkubni kun guyyaa 15 qaama keessa si turee guyyaa 14 booda fa'aa keessa mul'achuun malaa jedhanii amma waan Dr. Nagaashe nu kaase yeroo gabaabduutti si qabee sitti hammaatee sadarkaa gadiitirraa siiviir keessa galtee lubbuullee si dabarsuun malaa jedhanii mee waan kana akkamitti ibsitaati? Fayyada ibsa. Wanni takka waan Dr. Nagaasheetti gartee itti da'uu fedhu osoo hin deebifne dhukkubni kun nama gartee umriin isaa bule haa ajjeesu malee namni gartee hedduu dhukkuba kanaan gartee itti jabaatu nama gartee nama humna jabeessa gartee nama dardara gartee immune system isaa gartee strongiti. Kana jechuun maal seeta? Dhukkubni kun sombaqee gaagama jabaarra geessa. Ammaan tana nama hedduu beena ka fayyaa ka nagayaan duraan deemu hamma oksijiin malee jiraachuu hin dandeenye.
to du'a qofaa miti wanti tun laaluu qabna gartee du'arraas du'a malees amma kanuma jecha namni duraan dhukkuba tokkollee hin qabne daayaalasiis gubbaa jiru jira ka sombisaa gartee hedduu miidhamee gartee oksijii malee jiraachuu hin dandeenye jira kanaafuu gizee nama wanta kana laalle gartee du'a qofaa miti gartee waan inni gartee gaagaman inni sirra fidu lubbuu teetii fi gartee qaama kee kana irratti fi gartee waa hunda fidu kana laaluu qabna gartee kana gartee waan laaptutti ilaaluun qabnu du'a qofa gartee gizee laalle piikchara kan gartee waan guututti arguu hin jiru gartee san rakkanni jiru. Wanta kanarra ilaalle maal gizee nama maaliin jee gizee namni dhukkubni kan qabatee nama garii gizee dhukkubni kun isaan qabe fayyumaanii makiinaa oofaa hospitaala dhufan gizee seenan ni laalla hafuuraatti murama. hafuura gizee nama murame ilaalaniiti mee oksijiin hankam takka nama kana feessa hafuura fi fudhachuu kophaa ni danda'a mun dandayu gizee namni hafuura fudhachuu kophaa hin dandeenye oksijiina kana si feessise hospitaala irra sin galchan si ol naqan amma anfaleef torbaan tokko amma gaaf kudhan dura namticha tokko dhufe amma 54 nama jabaa dhukkuma sukaraatii fi inni harrisee hedduu galgala gizee rakkoo dhukkuba hirribaa kanaa jaaniini lameensanuma qaba waan biraa fayyaa akka gaarii qaba qabamee dhufe hafuura fudhachuu dadhabe gizee ilaalaniin ati oksijiina si feessaa galuu hin dandeessu ol seeni jaanii ol naqan namticha kana guyyuma tokko keessatti wanta funyaan wanta koronaavaayirasii kana teestii goone ni qabaa mangisiin health department nu dhamani nu himan amma halkanuma tokko keessatti oksijiiniin kun hankuma duraan irra keenya liitirii 5 jaaniiti hin geenyeef so malummaa keessatti namticha managee mataa'een waan sa'u kanaatutu hafuura fudhachuu dadhabee yoo sila namtichi kun kophaa mana jiraate lubbuun duraanii baate gidee so malama keessatti so malamaa sadii keessatti maashina hafuura fudhatu sanirra keenyeeti akkasitti nu amma gaaf kudhata akka moo akkana maashinuma sanirra jira sanuu namni laal sombin dhukkuba sombaa adda addaa jira namni gidee akkana laafatee hafuura fudhachuu dadhabe maashina irra gidee kan duudaanii ciisaniiti maashiniin kun hafuura fuudhaaf uummanni dhukkubni kun qabu duudaanuu ciisuu hin danda'an garaanii cibsiisaniini torbaan lamaa sadii namni laarraa maashina irra hafuura kanarra kan torbaan lamaa sadii ka fayyee maan argine gidee namni akkasii dhukkubsatu guddaan isaanii numa du'an malee kafayyuus ni xiqqaata dubbiin bakka sanuu son dhagamne namni eeguu qaba. Guyyaa hanga sanuu namaan eeguu jechuun hedduu galatoomaa qabxii babbareedduu haastanii yeroo boqonnaa baaniitu ga'e boqonnaa baaneetii Dr. Namarratti Dachaanaa daawwattoota TV Islaamaa Qaceelloo Ilma Namaa akkanumatti wal mari'achaa waliin turra boqonnaa gabaabaa kanaa wajjin turtii gaarii taasisaa isiniin jenna. السلام عليكم حمزة حسنين جام كورونا فيروس الرا وفين اتصال أتيو السلام عليكم سهيب شيخان نينجا ركوب كورونا راي في التسوف أما هركا خيان نندقات أتيو أكم جرتن إبساب ديتين جام أني سرقة هي كل فتشولا يرو بشان يركن نتمشى داغزين ركا خيان تقدر سانيتايزران يوخين مو الكحولين ركا هي كل فت أتيو السلام عليكم يسوع عبد الرحمن الجامع سبيلا فيه وانتو سبيلو تفكات الرا هركخي يفينيك اتي هو اكم جسد محمد علي في الجامع فياخي يجا تشداف متر لما نمر اني فقال اتي هو اكم جرتن ابراهيم عبد الرحمن الجامع بكرمني اتهد ماتتي يوخا ولي تقبمتي ان ارقم اتي هو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تاج توفيقين جامع يشالي كلكلن دون فاتي نجف نما غرغارن لمي تيافنين غماچا اتي هو اكم جرتن عبد الرشيد محمد رشيدين جامع يشان كلنا تكويون افتهي تكلمي خياف اتي هو daawwattoota TV Islaamaa Qaceelloo Ilma Namaa boqonnaa gabaabaa baanee walitti deebinee jirra qophiin teenya qophii fayyaatirraa mari'achuuti dooktaroota wajjin turtii gaarii taasisu jirra boqonnaa dura waan hedduu haasanii nu waliin mari'achaa turanii ammallee waan hafteetti dabarraa turtiin teessan nu wajjin haa taatu isiniin jenna Dr. Namarrattiin dabra Dr. Namarraa mee namoonni dhukkubni kun irratti akka argame of beekan mallattoolee akkamii of irratti arganii
mallattoolee akkamiyyoo ofirratti arganii dhukkuba saniin of shakkanii isolate of godhuu danda'an takkaan immoo gara mana yaalaa deemanii teestiif godhuuf tattaafatan. Baay'ee gaarii kun gaaffii gaariidha. Mallattooleen yookiin mallattoo hedduutu jira. Mallattoolee kana kanaan duras dhageessanitu ta'a. Yoo irra deddeebinee himne badii hin qabu gaariidha. Maaliif sinnufisuu danda'a mallattoo kana beeknaa ibsuu dandeessu. Garuu mallattoo kana beektanii tarkaanfii barbaachisaa akka fudhataniif dubbanna. Tokkoffaa ho'a qaamaa yookiin immoo fiiver isa jedhanii bakka adda addaatti jecha adda addaa qabaatti na dabaluu dandeessa. Kana malees immoo qufaa. Qufaan kun maal sitti fakkaate qufaa gogaa. Taasisee immoo hafuura kutaa yookiin immoo argansuu. Kun egaa mallattoolee sadii warra beekamanidha. Gurguddoo. Kana malees immoo mataan ni bowwaafataa yookiin mataan ni dhukkubaa. Qoonqoon dhukkubuun mala. Funyaan keessan dhangala'aa yaa'uu danda'a raayinooriyaa kan jedhamu ni jira. Kana malees immoo haqqisiisuu yookiin akka haqqisiisuu fedhii isaanii barbaachisu garaa kaasanii ni jira mallattoo adda addaa akka sadarkaa isaatiitti. Akka obboleessi gosa Dr. Nagaashin dubbate namoota dhukkuba kana qabanii sadarkaa sadiitti irra ilaalla. Sadarkaa laafaa, sadarkaa jabaa, sadarkaa garmalee jabaa jechuun mild, severe and critical kan jedhamudha. Warri mallattoo mild yookiin immoo laafaa ta'e kuni yookaan mallattoo xiqqoo qabu yookiin ho'a qaamaa yookiin qufaa gogaa yookiin immoo yeroo isaa mallattoo xiqqoo qabaatan nimooniyaa afaan akkasii x-ray yookiin immoo raajii irratti agarta. Namoonni garuu warri jabaa ta'e yookiin immoo siivir jennu kuni hafuura kutaa kan inni qabaatanii mallattoo hafuura kutaa jechuun ho'a qaamaa dabalatee akkasumas immoo argansuu kun eegalaa jechuudha. Qufaa ho'a qaamaa argansuu. Isaan kuni yeroo hunda itti jabaatee jechuudha. Uummanni kun maal godhu kan jedhu itti dhufna. Warri kaan immoo warra garmalee itti jabaate warra kritikaaliin kuni isaan immoo fakkeenyaaf dhibbantaa keessa dhibbantaa 5 yookiin 5% kan jennudha. Warri maayildi yookiin simtafsi maayildi yookiin immoo mallattoo laafaa agarsiisan harka dhibba keessaa harka 80 yookiin dhibbantaa 80. Warri fakkeenyaaf jabaa yookiin immoo warri siivir jennu immoo dhibba keessaa harka 15 akkas. Kun tilmaamu waan akka qorannoo kanaan dura gaggeeffameen. Kanaatiif namoonni fakkeenyaaf mallattoo laafaa qaban yookiin maayil jennu qaban kuni yeroo baay'ee manatti wal'aanamuu ni danda'u. Fakkeenyaaf jechuun yookiin ho'a qaamaa qabu yookiin qufaa gogaa qabu jechuun hafuura kutaatiin eegalle jechuudha. Garuu namoonni kuni kanuma duwwaa hafa miti. Namoonni tokko tokko isaan keessaa progresii yookiin immoo sadarkaa itti darbuu danda'u yeroo hafuura kutaan eegalu jira. Kana malees immoo yeroo haqee sombi isaanii kufaatii irra ga'ee maachina irra kaa'uun barbaachisu immoo ni dhufa jechuudha. Kanaatiif namoonni kun mallattoo kana hubatanii tokkoffaa ofii isaanii of eeguu, lammaffaa maatii isaanii eeguu akkasumas immoo hawaasa keessa jiraatan eeguu barbaachisaa jechuudha tarkaanfii isaa fudhatan. Akka nam tokkootti namni tokko mallattoo kana yoo qabaate maal godhaa dafee ofii isaatii adda of baasa. Mana isaa keessatti yoo danda'ame yoo haalli jireenyaa mijataa fi ta'e kutaa tokko keessa of kaa'u. Yoo danda'ame mana fincaanii qofaa isaatii tajaajilamu. Yeroo ala bahu fakkeenyaaf iddoo tokko dhaquu yeroo jiraate waan fuulatti kaa'atan kana waan akkasii kana uffachuu yoo kana hin qabaanne immoo waan naannoo isaa jirutti fayyadamee maatii isaaf uummata biraarraa akka isaan baraaraman gochuutu irra jira jechuudha namni kun. Namni kun yeroo mallattoo kana qabaatu namni mallattoo laafaa kun maal jennu kuni yoom fakkeenyaaf gara hospitaalaa fa'aa dhaquu qaba kan jedhu kana yoo mallattoo inni qabu kun itti jabaachaa dhufe yoo hafuura kutaan isa eegale. Yeroo kana maal gochuutu jira yeroo mallattoo laafaa qabaatu iyyuu hakiima isaa yookiin immoo ogeeyyii fayyaa quunnamuu qaba telefoonaanis haa ta'u karaa adda addaa garuu dhukkubi kun itti jabaate bakka hospitaalaa yookiin bakka itti ilaalamu deemee ilaalamuu qaba. Yeroo bakka hospitaalaa deemu kana immoo tarkaanfii barbaachisaa kana fudhachuu qaba. Jechuun kana kaawwachuu qaba maaskii kana kaawwatee deemuu qaba yoo danda'ame geejjiba hawaasaatiin akka gargaaramne geejjiba dhuunfaatiin gargaaramuu qaba. Namoota isa geessaniif yookiin namoota naannoo isaa jiraniif yeroo hunda akka isaan isaanitti hin dabarsine of eeggannoo guddaa barbaachisaa jechuudha. Namoonni fakkeenyaaf sadarkaa lammaffaarra jiran yookaan immoo jabaa ta'e yookiin immoo siivir jennu kun yeroo hundaa hospitaalatti ilaalamuu qabu hospitaalatti ciisuu qabu. Maaliif dhukkubni isaanii kun sadarkaa gara kiritikaalii yookiin immoo sadarkaa gara jabaatti darbuu ni mala. Isaan kun egaa hospitaalatti ilaalamanii haga isaan fooyya'anii amma isaan ulaagaa yookiin kiraayiteriyaa ittiin hospitaala keessa ba'an guutanitti ta'e hospitaala turuu qabu jechuudha. Namoonni akka hospitaala jenne harki 5 dhibba keessaa harki 5 warra kiritikaalii garmaleetti jabaatee maachina kaa'uu barbaachisu fa'aa ta'a. Kanaatiif kan ittisni gochuu qabnu kan of eeggannoo inni gochuu qabnu akka dhuunfaatti akka hawaasaatti. Inni kana hawaasa isra Dr. Nagaasheenis Amiinis dubbatanii waan ta'eef yoo barbaachisaa ta'e booda deebina mallattooleen gaa amma armaan dubbanne sadansaa warri beekamoo irra deebi'a ho'a qaamaa qufaa gogaa tokko immoo hafuura kutaa yookiin hargansuudha jechuudha.
galatoomii wanti abbaa waan lama mallattoo sana waan abbaa lama sadii irra ilaanu nama garii osoo gartee osoo akkuma doktor namarraan jee qaamni oowwuu fi hafuuratti muruu fi qofaatii goggoyduu kana qofa osoo hin taane nama garii duuduma faansi dhukkuba maali qofaatii kanarraa duudaa fi onneen si dhukkubdi nama garii qoonqoo gidee nyaatu qoonqoon tun mi'aa hin qabdu akka duritti gidee funyaanii waa ufufattu shurufkaan hin jirtu so nama garii garaa yaasa amma waan gurguddaan feffeessan ta doktor namarraan jee nama garii san malee waan adda addaa garaa yaasa akumaan jee hafuuraa fi dhukkubiif kanaa jira waan guddoon hedduu feesisaa waan namarraan jee waan hin da'u yoo mana keessa taa'eeti ummata gartee ummata dhukkubniin jabaadhaami ati mana teessee manatti olaanuu dandeessa gidee siin jaansan gidee si jabaattu kanuma namummaa fayyaa jiru kanumaatu sa'a lamaa sadii keessatti gartee lubbuun irraa bahuu danda'a kanaaf yoo xiqqoo nama jabaate hafuura fudhachuu namni hedduutti jabaate gidee san naannawaan dhawanii faa dafanii hospitaala deemuudha yoo namni yoo warreen kee faamiliin kee gartee nuti si geessa jaanii makiinaas hojiin seenan atis afaan cufattee huccuun isaanis afaan cufachuu qaban akka isaan ittiin dabarsine yoo gidee si jabaatte san hedduu beekuu qaban gartee ugaa akkamiin gargaarsa argachuu qabaa ugamiin hospitaala deemuu qabaa. Galatoomii Dr. Nagaash osoon Dr. Amin ittiin dabarre waan ati reefuun tana kaasteef hin gaafii tana si gaafadha. Mana keessatti namni hanga dandeetti adda fagaachuu qabanii jette. Namni mana keessatti adda fagaachuu qabu kuni warra dhukkuba saniiniin qabame jee of shakkumu namuma normaalee adda fagaachuu qaba. Yoo akkas taate haati manaatii fi abbaan manaa mana keessatti akkamii wajjin jiraatan akkamitti keessaafuu amma lookdaawuniin bakka hundatti argamtee jirti maatiin hundi mana deebitee jirti. Namni beedruumii takka keessaa faagalu akkamitti adda fagaatee jiraata rakkoon karaa sadiitti akkam. Rakkoo jabduudha nama yuuti nu amma haadha warraati yaa wajjin manuma tokko keessuma ciisna hanqa dandeenyitti namni gartee gizee guyyaa gizee mana keessa faata ta'an. Gizee konkoo nyaatan yoo gizee televizoona faalaan hanqa dandeenyu warraa fagaachuudha hankuma dandeenyetti hafuurri keessan akka walitti hin dabane warrirraa faa gama adda addaa garagalanii rafuudha fi jabduudha amma maaliif nama dhukkuba kana qabu kan amma dura mallattoota kan qabaanneetu jira kanuma faasit dabarsa kanaafi hanqa dandeenyetti addaan fagaachuun hedduu fe'isaadha gartee hanqa si jabaatee si qabdee gideessanii maka namarraa fagaatuti walirraa fagaachuun jigaaru ammas waan biraa waan reeyida'u sirree maal jettan dhukkubni kun yoo si qabe nama yoo nama qabu biratti arra dhiyaattee namni kun si dabarte guyyaa 14 faa fuudhaa guyyaa 14 kana keessa dhugaa uggoo hedduu dhukkubni kun guyyuma 5 faa keessa nama dhaqaba arra yoo ati nama dhukkuba kana bira dhiyaattee namni kun waa si dabarse guyyaa 4-5 keessatti dura si dhageeffamu qaamaa si oowwaa hafuuraa si muramaa ati gaafa torba akkana jedhee namni akka gaariitti jabeessa nama gariuma ilaa guyyaa 14 kana firraa eegaa kajaanii ilaa guyyaa 14 namarraa kophaa ba'ee ijaa malee namarra guddaa torbaan tokko keessa duruu qabe dhukkubni. Galatoomii Dr. Nagaash Dr. Amin sittiin dabara. Ibsaame so gaafii dhiyaan sun dabarre onni takka waan Dr. Namarraa fi Dr. Nagaash anitti da'uu fadhu mallattoolee tana tarra haasone namni kun mallattoolee tan hunda waliin qabaachuun qabu tokkuma qofa qabaachuun mala tanaafuu dhukkuba gartee yoo arti gartee laydaa qofa qabaate fiibarii qofa yookaanis qufaa yookaanis gartee hafuura cituu kana yoo qabaatte tokkuma isaa yoo qabaatte ati gartee karaa mana yaalaa takkaasis gartee primary care kee dabaltee gartee if hubachuun waan barbaachisa. Ammas dubbii lama taate gartee Nagaashee gaafateef wanni jechuu fedhe namni mana tokko keessa jiru walii galee jira wanni maal godhuu qabanii dubbii ateetterra namni wanni godhuu qabu harka dhiqachuu guddisu gizee waa qabatte gartee mana haquu guddisu gartee akka gartee namni akkuma jennetti wanti kun gartee qaama gubbaa keetii miti qaamarraan karaa sombaa keetii si galuu qaba rakkoo si fiduudhaaf. Tanaafuu gizee gartee waaqa qabatte gizee qufaate harka dhiqachuu guddisuu kaawuntar taappii fi gartee teebilaa fi waa hunda dhiquu guddisuu gartee
kan agartee namarraa fagaachuullee agartee taphataatu agartee namni beedruumii takka keessa walii galu yoo waan kana guddifne agartee dhukkubni kunillee agartee akkam hin babal'anne nama agartee namaa fi agartee warra keessallee fayyada agartee. Galatoomi jazaakallaa eegaa akkana taate duraan gaafa dhukkubni kun eegalu yeroo hunda beektaa saayinsistoonni jalarraa deemaa dura sibtamsiin gaafa dura mul'attee fi taama mul'atte meebii hedduu garaagarummaa qabaachuu malti gaafa duraa wooma xiqqoo arkan lakka namni moor dhukkubsachaa moor du'aa moor teest godhaa deemanii wanti adda mul'attee moor sibtamsiin tunillee biraat taatee deemti amma akkuma jaanitti dhukkubni kun qilleensaanis ni dabraa wanti jaamtota akka hawaasa keessa faca'u jirti Dr. Amin mee duraan harkumarraa nama qabame san yoo waa qabate bakka inni waa qabate san dhukkubni kun ammallee bakka san sa'a 2 ilaa hanga sa'a 3 tura qofa waan jaanii jira amma istadiin waan san jijjiirtee jirti bakka irra tuqee san hangam takka tura qilleensaanoo ni dabraa waan jettu hawaasa nu himtame. Sun gaafii gaarii actually tun gaafii gartee hawaasa keenya qofa osoo hin taane hawaasa hunda keessa waan gaafii deemaa jirtu wanni takka gartee wanni jabduun beekuu qabnu namni wanni itti jiru gartee consensus World Health Organization CDC wanni jaan wanta kana qufaa fi hafuuraan wanni dabru necessarily hin jirtu ammoo yoo ati qufaate vaayirasni kun yeroo gabaabaadhaaf gartee qilleensarra ni jiraataa osoo lafatti hin buunee waan jaamu jira fakkeenyaaf yoo ati gartee qufaate amma bakka tana cinaa dabre qufaan kun qilleensa san irratti gartee osoo deemtu hafuuroo fudhatte wanti kun somba keessa sanuu danda'a kuni hagamta akka gartee jiraata onni jaamee jiru kun ilaa hanga za'a lamaallee kajooni jira amma fakkeenyaaf bikini dalagu emergency fi ICU dha nama tokko gisee takka gartee breathing treatment nebulizer yoo kan ta'eef yoo intubate goote mana san gartee za'a lama faadhaaf hin seenin aanu jana so tanaafu wanni jiru qilleensa keessa yeroo gabaabaadhaaf ni jiraata wanni jaamu ni jira ammoo wanni itti dabru guddaansaa qilleensa keessa osoo hin taane waan harkaan qabatani waan harkaa fi gartee fuula kee qabattee achiin gartee kada somba keetii waan deemurraa. Tole Dr. Nagaashii waati dabalachuu barbaade. Mee amma waan maamin jee kana irrattiinidha. Tole. Namarraan illee dubbitan Dr. Namarraan torbaan lama dura haasa'u gisee dubbanne namni gisee qufa'u jiidhaatu afaan irraa ba'a. Afaan French droplet jaane. Kanaatu yoo funyaan si seene afaan si seene ija si seene kanaatu si dabarsisa. Kanaafi namni gisee qufa'u kanaaf qufaatiin jiidni kun fiitii jahan dabru geeddu. Kanaafi fiitii jahan kan mudaa fagaachuu qabdanii jaanii haasa'an tokko sani. Fi wanti kun ammaas namni gisee qufa'u gisee jiidni kun hafuurri sirraa ba'u kun sa'a sadii faa fuudha jaan bakka gariitti ilaa sa'a sadii ni jira sa'a sadii qilleensa keessa yoo sa'a sadeen kana keessa namni bakka san deddeemetti dabraa namni gisee dubbachuu namanni dabarsitaa jaanii amma faa haasa'an waan saayinsiin amma dura waan sanirraa prove godhe hin jiru waan hin jiru gartee waan argame dubbiin waan maamiin jee amma namni garii gisee hospitaala dhufan dawaalee garii waan kan nuti jira dawaa jiidhaa kana waan jiidhaan fi maashina hafuuratti fudhatu wanti kun wanta jiidhaa afaan keessaa si baasa somba keessaa si baasa jiidhaa kanaatu mana keessa faca'a kanaafi goedduu manneen san irra guddaan namni fiitii dhiyaateetti nama kana wallaana amma hospitaala keenya sa'uma takka ja'an laakiin umman CDC fi ummanni irra guddaan sa'a sadii fuudhaa tola sa'a sadii irraa fagaadha. Waan guddoon biraa hoo maali yoo namni amma qufa'ee jiidhiin kun miiza kanarra ba'e ofuufee yookaan huccuu teetirra yoo ta'e amma wantiin fuluun sa'a jaafaa keessatti ni du'a gartee kun gaaf sadiifaa gaaf jaafaa gisee dheeraa fuudha jaa guyyaa jaa waan akkasii fuudha jaa ammaas deemtee tuchuusan bakka takka qabdee fuula fi afaan mujeef qabda amma achi kaasumba keessa si seene achiin nama dabra kanaafi goedduu waan harka dhiqaddaa gisee waa tukkattan saabunaa fi yookaan hansaan isa saniin firaa galatoomii hedduu sagantaan teenyalleen gara xumuraa deemu jirti jedhanii daqiiqaa 5 qofa qabna. Dr. Namarraa gaafii takka gaafadhamee gaafiin tuni dhukkubni kun Dr. Namarraa ani profeshinii keessan doktara ta'uun beeka malee isin keessa yoo saayikaatistiin jiraate hin beeku namni keenya biyya teenyatti dhukkuba
sammuutiif bakka guddaan kennan. Yeroo tana namni dalagaarraa mana taa'uun maatiin duraa wal bira turteen beeyne wal bira turuun dhiibbaa inni sammuurra fiduu jira. Haatii manaatii fi abbaan manaa yeroo dheertuu waliin dabarsuu dhabuun amma haaroo itti taatee rakkoo adda addaa keessa seenuun malaa abbaan manaa ijoollee sagalee isaanii hedduu dhagayuu dadhabuun malaa hangam takka mentally psychologically affect namni ta'u dhukkuba kanaaf saaxilama. Akkammoo mana namni taa'u kun psychologically affect hin taane doktoroonni maal dhaamaniif namni kuni activity akkamii mana keessa godhaafaa jettanii waan jedhuun. Gaaffii bareedaa kaasite ibsaa. Isa dura waa'ee mee sun kanatti kanan deebisin dura waan tokko namni xiyyeeffatu kanan barbaadu keessumaa namoota tajaajila fayyaa keessaa hojjetan fakkeenyaaf akka keenya kan hospitaala keessaa kilinika keessaaf bakka adda addaatti hojjetaniif isaan kun xiqqoo of eeggannoo guddaa barbaachisa keessumaa yeroo gara maatiitti galan lafa dalagaatti of eegu sirriidha garuu yeroo lafa manaatti galanii ati huccuu uffatanii oolan yookiin wayyaa uffatanii oolan sana osoo fudhanii manatti galuu baatanii gaariidha yookiin immoo akkuma mana galeen laawandari keessa gashuu akkasumas immoo wanta tarkaanfii amma dubbanne kana fudhatanii qaama dhiqachuunis yeroo mana galan akka maatii isaanii yookiin firoota isaaniitiin dabarsinees waan akkasiitu fudhatamee gaarii natti fakkaata. Satamma kaasitanii saayikaatiristii miti garuu isaan bira hin hojjedha yeroo baay'ee. Kanaatii fi dhukkubi koronaa kun addunyaarraa waan gaaga'ee fi addunyaa hundumaa gaaga'e waan ta'eef xiinsammuu namaa hundumaa jeeqaa jira. Akka fakkeenyaaf akka hojjetaa fayyaa tokkotti mataa keenya yeroo hundaa wanni keessa jira yaaddoo keessa jirra. Of eeggannoo in agarta namni si bira hojjetan si waliin hojjetan hundumtuu baay'ee yaadda'u warri neersii warri meedikaal assistaansii dhukkuba mataan isaanii baay'ee yaadda'u. Fakkeenyaaf yoo mallattoolee sila dubbanne fakkeenyaaf amma dhukkubsataan tokko fever yookiin immoo ho'a qaamaa balfa jechuudha yookiin immoo qufaa qabaate yookiin immoo xiqqooma argachuu qabaate yookiin immoo nimooniyaa adda biraatiin dhufee namichi kun dhukkuba koovidii kanaaf qoramuu qabaa mataan isaayyuu xiqqoo dhiibbaa fidaa jira jechuun nama meeqa irratti jechuun Adama fakkeenyaaf ulaagaan jira kan ittiin jara kan qormaata gootu yoo ulaagaa kana guutantee immoo gochuun sirra hin jiru jechuun riiskii qabaaf hin qabu kana ilaaluu sirra jira. Kanaatiif namoonni baay'ee yeroo ilaaltu lafa dalagaatti namoonni waliin dalaguun isaanii xinnoo ishee yaaddoo keessa jiru yookiin dipireesdi ta'ee jira. Amma agarta Ameerikaan kun baay'ee gammachuu jaallata, Awurooppaan baay'ee gammachuu jaallata, ala baanii nyaatuu, ni dhuguu, ni sirbuu. Kanaatiif kun hundumtuu wanti isaan hidhee jira. Fakkeenyaaf hundi keenya yeroo mana taasisan jedhame maal sitti dhaga'ama. Ala baatee gammaduu hin dandeessu, taphachuu hin dandeessu. Akka durii jireenyi akka durii miti. Jireenyi akka durii irraa si dhoowwu akka hidhaa keessa jirta. Hidhaan kun dirqama ta'eeti. Kanaatiif kun gadda sitti fida. Hundumaatti fida. Akka dhuunfaadhaatti fida. Hawaasaatti fida. Biyya guutuutti fida. Kun immoo nageenya fayyaa qofaa utuu hin ta'in dinagdee biyya addunyaatti dhiibbaa guddaan fidu argaa jira karaa staak maarketii sarara karaa maalis gara fuulduraattis rakkina guddaa fidaa jira. Kanaatiif jaallannis jibbines xiinsammuu namaa irratti yookiin immoo dhidhima yaadaa yookiin immoo dipireeshinii keessas gashuu ni danda'a. Kun yeroo isin jedhu dhuunfaattis akka waliigalaattis akka hawaasaattis dhiibbaa guddaa qaba. Garuu namoonni maayinni kana yaaddoo waa'ee isa yaaduutu hin ta'in akka nam tokkotti maal gochuun irra jira. Akka hawaasaatti maal gochuun irra jira. Yoo maal gan of eegaa maatii koo eegaa hawaasa koo eegaa kan jedhu irratti xiyyeeffannee hojjennee hin darbata. Waan tokko keessa yeroo fudhata garuu hin darbama. Garuu dhukkuba kanarraan kan ka'e du'aatii dhufuu malu. Yookiin gaagama dhufuu malu xiqqeessuudhaaf waan sila dubbachaa oolle ittisa yookiin immoo ofirraa eegumsa kan xiyyeeffannee yoo hojjenne keessa dabaraa jedhee yaada. Kanaatiif ittisa kanatti jabaadhaa wanta dhaamsa madda gaariirraa yookiin immoo fakkeenyaaf odeeffannoo isin argattan odeeffannoo hundumaatu hin ta'in karaa mootummaa kan darbu karaa ogeeyyii fayyaa kan darbu hundumaa akka gaariitti yoo hordofne keessa darbuu ni dandeenya yaaddoo wal gorsuu wal jajjabeessuu wal eeguutu nurra jira jedha. Galatoomii dooktaroota keenya waan jennu qophiin xumurarra geenyee jirra isin hunda waan isinitti haaftee jirta. Saniifin carraa isinii kana dhumurarratti inshaallah daqiiqaa dhumee jaanii waliigalatti mee dhumarratti waan haftee hayyee waan dhumarratti itti daana. Oke, daqiiqaa shan hayyee daqiiqaa shan ni qabna. Daqiiqaa shanan kana keessatti inshaallah biraar godhatuma waan hanga ammaa nurraa hafte jettanii yaaddanii ta hawaasni keenya beekuu qabu wal harkaa fuune inshaallah saniin goolamne inshaallah dooktar Nagaashitti fuuf. Mee dura waanuma ati amma gaafuma namarraa gaafattee
mana keessa taa'aa gizee namni mana keessa taa'u kana aadaa fi abbaa fi ijoolleen gartee akkamitti gizee dabarsuu danda'anii maal godhuu qabanii akkamitti namni osoo waliin nyaanne akkamitti jiraatee osoo mataan mataatti hin finne kun akkamitti jiraachuu danda'anii dhugaa ilmi namaa tokko waan beekuu qabu ilmi namaa waan beekuu qabu wanti kun waanuma gizee dheeraa rabbiin jee waan zamana dheeraa dhumuu hime kun waan rabbiin jee baatii 2-3-4 keessatti nurraa xiqqaatee fagaachuu ta'a fagaatu fakkaata nurraa deemu fakkaata kanaaf maal beekuu qaban mana keessa hanqa dandeenyitti namni wanti kun waan temporary waan gizee dheeraatii fi ni baana ni jiruun teenya ta duri ni deebiti mee hanqa mana keessa jiru kan akkamitti yeroo qabnu kan akkamitti useful goonee maalirraa akkamitti akka gaarii dabarsinaa wanti guddaan dhugaa namni waa qaroo ka islaamaa quraana yoo waan qaroolee dhabe quraanuma fa'aa qaroo ijoolleenis waan mana keessa waanuma tattabatan harkatanii waanuma qaqqaraanii gizee gartee itti jabeessu fi wanta beekuu qaban wanti kun waan jiruun teenya zalaalama akkanatti hin haftu waanuma gizee fi ni tolti. Sani achiin wajjin guddaan fedhisaa waan nama keenyaaf gorsa kan nuuf adu dhukkuba kana akkamitti ofirraa eeguu qabani. Yoo dhukkuba kana ofirraa eegdee ati fayyaa harkattee warra keessaniis ittiin dabarsitu haadhaaf abboowwan keetii fi obboleen keetii isaanis fayyaa kan ni taafe fi harka ofirraa dhiguu ugayyuu gizee waa tokkotan ulaa tokkotan waa tokkotan harka san ofirraa dhiguu yoo manarraa yoo bahan waanuma faayidaa qabdu qoonqoo bitachuuf dawaa bitachuuf waan akkanaaf malee yoo dalagaa hedduu fe'isaa san keessa dalagaan isaanii jiraate dalagaa san deemu wanta gartee huccuu maaskii kana huccuu ta'u kana surgical maaskii ta'u san uffachuu gizee gabbahan namarra 6 feet fagaachuu fi akkamitti dhukkuba kana osoo sitti dagane ofirraa eeyda yoo dhukkubni kun si dhufe gartee waan godhuu qabdu duruu haasofne akkamitti godhuu qabanii waan akka san hedduu feesisaa kan jiruuti fi rabbi mee namayyuu namaala jiru caalaa rabbiin haa eegu umrii rabbiin haa dheeressu fayyaada yaa ibsaa galatoomii jazaakallah akkasumatti Dr. Amiin dabarra Dr. Amiin waan natti hafte jettu conversation keenya kana keessa main point hafte yoo jiraatte waan ati hawaasaaf dabarsuu barbaaddu yoo jiraatte walitti qabdee inshallah سافيته so واسدين كمان وان سدين تكوما أتي دكتور مرة قابلت الرجلتي ركنا قلتي ستريسي في depression في وانا تخنرتي جزء خنا جنو قلتي financial stress قلتي ignore قرون كم قلتي وان تكون وان جبادة أما قلتي نمني دلقود أبو ملا unemployment كبار شلي قلتي نمني في دلقود أبو ملا خوني family يدوت قلتي يارسا يدوت stress في دو ملتي أما نمني خنيون دونو قلتي نما بيجي قارو جرا خون اللي قلتي stress في قلتي والأبو ما في دو ملا تنافو نمني قلتي ولي قلتي والتيمة قلتي وان قلتي وان بتون كبان قلتي فرات كيسة وبتشوك أفهم كبا أما بتته أما قلتي وان تخنا هنگا تروزن بينو تنافو فول دورا قلتي يعني وان تخنا يارسا بيارتين وجياسوني قلتي بلانا قلتن وانغارين جا تا namni gizee mana keessaa'ee maal godhuu qabaa gartee gizee gadi hin baane wanni jennu ijoollee gartee plaana faa baasuuf gartee okay amma gizee amma za'atan hirribaa kana za'a hanganatti waan akkanaa goona jallee ijoollee ijoolleellee gartee mataa isaanii biizii gootee atilleen fi biiziif gootee gartee osoo teessee gartee tiiviirra wal lolaan oolle sanilleen gartee dhaamsa gaariidha gartee waan akkasii baallee gartee haa barannuu hin ja'a. Ammas itti aansee wanni inni jechuuf oduu sassaabaa gartee akkamitti gartee hedduu dubbannelleedha. Korantiin kana gizee jennu maali? Gartee korantiin kana gizee jennu gartee mana amma soon achi hin jenne dura zaan dhumaa jirti. Namni amma gizee primary care dalaydu yoo takka emergency gizee nama dudda wala gartee kana dhukkuba waan simtama kanaatiin qaba akkamiin goraa manuma taa'ee qabaachuu nama laati manuma taa'ee
mana taa'e gizee sinjaan kana mana taa'e jechuun gartee warra keessan guyyaa kudha afuriif takka eegamsan guyyaa torba takka eega gartee guyyaa sadii eega fibara hin qabnetti nuun gartee manuma keessatti moggaatti teessee gartee osoo nyaataaf walitti hin makamne osoo gartee gizee alaas gartee gizee waa tuqattees gartee waa dhiitee warri mana keessa jirus qofa osoo hin taane warri mana keessa jirus possibility gartee ati gartee waan harka kee infected fi qaama kee infected waan biraa qabachuun ni malaa janii itti yaadanii gartee harka isaanii dhiqachuu guddisuu gartee waan inni quarantine jiru kana gartee seriously fudhannee gartee hojiirraa oolchinu kuni gartee gaagama hedduurraa nama ewalaan ja'a. fayyaa ta'e akkanumatti gaa'e carraa kana nuu kennitanii gartee hawaasaa wajjin fidu hawaasni keenya illee gartee kanarraa bu'aa harkatee irraa ibsa tajaajilee gartee karaa gaarii irratti ta'u rabbi haa godhu. Hedduu galatoomii Dr. Amin. Jazakallah. Dr. Namarraa dhaamsa dabarfattan. Hundumaa dura TV Islaamaa galateeffachuun barbaada akkuma sila jedhee dabalees immoo isin ibsa si galateeffachuun barbaada wanta kana qindeessitee maree kana banuu keetii fi ulfaadhu. Yeroo waa'ee koronaa kana dubbachaa jirru waan addunyaa gaagaa jiru kana wanta amma dubbachaa jirru kana waa'ee koronaa kana kan nu beennurra kan nu hin beeknetu caala. Yaaddoo uummata keenyatti naqoo osoo hin taane garuu of eeggannoo akka goonuuf kan mareen kun barbaachise maaliifi dhukkuba kun amma hin dandamanne amma yoo bal'achaa jira kanaaf of eeggannoon keenya immoo itti cimaa deemuu qaba kan jedhuudhaan amma nu har'as jiru kana har'a haasawaa jirraa fayyaa fakkaanna malee baruu waan ta'an hin beekne. Muuxannoon qabaachuu qabnu muuxannoo Dr. Lee Wenliang jedhamu nama Chaayinaa sana kan dura fiiska afuufee wanti kun yaaddessaadha nimooniyaan amma argaa jiru kun isa durirraa adda jedhee ofiisaati booddee dhukkuba kanaan du'ee barachuu qabna. Kanaatiif yaaddeena haga dandeessan wal gorsaa wal jajjabeessaa hundumaa caala immoo amantii keessatti cimaa amantii hordofta hundumaatti cimaati wanti irraa eegamu godhaa. Akkuma sila obbolaan koo dubbatanii kun dinagdee baay'ee hedduu miidheera yeroo dinagdeen jirre immoo maatis ni jeeqa. Kanaaf haga dandeenyu immoo firas haa ta'u maatis haa ta'u warra biyya jiranis warra as jiranis haa ta'u wal gargaaru haga dandeenyu qabeenyaanis haa ta'u yaadaanis haa ta'u. Kanaatiif ittisa kanarratti utuu of jabeessanii gaarii natti fakkaata. Kanaatiif irra deddeebi'uu hin ta'in malee adaraa dhaamsa kana fudhaatii keessumaa namoonni fakkeenyaaf akka hawaasaatti harka wal fuudhuu kana bakka taaziyaa dhaquu bakka awwaalchaa dhaquu bakka gabayaa kana dhaquu bakka sirbaa yookiin bakka konsertii kana dhaquu imala adda addaa imala hin barbaachisne kan fakkeenyaaf kan dirqii hin taane kana dhiisuu yoo cidha yookiin immoo fakkeenyaaf fuudhaaf heeramu yoo jiraate bakka yeroo biraatti dabarsuu yoo dirqiitti immoo ta'uu ni qaba ta'e nama 10 faa gadi gochuu yookiin immoo jarrumti lamaa warra wal fuudhuu deeman kuni qofaatti akka haaluma salphaadhaan akka isaan raawwatan faa gochuu barbaachisa. Kanaatiif irra deebi'ee hundi keessan as dhuftanii marii gaarii gochuu keessaniif galatoomaa jedha fayyaa ta'a. Galatoomaa gaa dooktaroota keenya kabajamoo namuma Ameerikaa jiruutu hangam takka yeroon dooktaroota qaalii akka taate beeka yeroo teessan qaalii tana fudhattanii hawaasa keenyaaf ergaa dabarsina jettanii TV Islaamaa wajjin turtii bareedduu tana taasisuuf onneerraa isin galatoonfanna. Har'a qofa osoo hin taane waan barattaniif hawaasa kanaaf baratan hawaasa kana fayyaduuf baratan fuula dura haala mijeessine akkuma amma isin guruupiin isin yaamnutti nama tokko tokkotti presentation adda addaa qopheeffattanii hawaasa keessan foddaa TV Islaamaatiin akka barsiistan abdii godhanna. Waan har'aatiif hedduu galatoomaa isiniin jenna nama hojiitti deemuuf fiiguu jiru faa jira. Har'aaf asuma irratti raawwanna. Daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa warreen hanga ammaa turtiin wajjin taasisaa turtan hundi keessan galatoomaa isiniin jecha maqaa daawwattootaa fi hordoftoota TV Islaamaatiin Dr. Nagaashi yookiin Dr. Ahmed akkasuma Dr. Aminii fi Dr. Namarraa hedduu galatoomaa jechuun ni barbaanna. Hanga qophii itti aantu wal arkinutti torbaan gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. TV Islama channel filatama.